Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu sa'aatii kanaa waliin Taaddasa Tarrafaati hanga xumuraatti waliin tura. Manni marii federeeshinii qorannoo qoodinsaa galii naannolee irratti mari'ate. Dhimmicha irrattis qorannoowwan 4 dhiyaatanii irratti mari'atameera. Qoodinsa galii gama mana marii federeeshinii raawwatamuu irrattis hanqinoonni jiraachuu eerameera. Hanqinoota jiran qorannoon sirreessuun qoodinsaa qaqqabeessa akkasumas waliin gahinsa misoomaalee bu'uuraa irratti haqummaa fi iftoomina mirkaneessuun murteessaadhaas jedhameera. Afyaa'ii mana marii federeeshinii Adam Faaraan jalqabbiiwwan riifoormii mana marichaa hanga ammaatti jiran jajjabeessoo ta'uu himan. Maricha irratti pirezidaantonni naannolee fi hooggantoonni mootummaa federaalaa olaanoon hirmaataniiru. Manni marii tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtoomanii birmadummaa bilisummaa siyaasaaf tokkummaa biyyaalessaa Itoophiyaa kan kabaju ta'uu beeksise. Miseensonni mana marichaas ibsa baasaniin mootummaan Itoophiyaa tattaaffii deeggarsa mootummaa naannoo Tigraayitti qaqqabsiisuuf taasifamu kan dinqisiifu ta'uu ibseera. Deeggarsa namoomaa bifa qindaa'een qaqqabsiisuuf tattaaffiin taasifamu jajjabeessaa ta'uu rakkoon namoomaa naannicha keessa jiru ammas yaaddessaa ta'uu manni marichaa eereera. Dhaabbileen deeggartoota idil-addunyaa ulaagaalee deeggarsaa yeroo ariifachiisaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii hordofuudhaan deeggarsa Itoophiyaadhaaf taasisan akka cimsan waamichas dhiyeesseera. Sarbamni mirga namoomaa naannichatti qaqqabee mana marichaa daran kan yaaddesse ta'uu ibsuudhaan yakkamtoonni seeratti akka dhiyaatan qorannoon akka gaggeeffamus gaafateera dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Naannichatti nagaaf tasgabbii akka bu'u tattaaffii gamtaan Afrikaa fi mootummoonni misooma baha Afrikaa IGAD taasisan manni marichaa kan deeggaru ta'us beekseera. Itoophiyaan bara faranjoota 2022 kan gaggeeffamu yaa'ii Afrikaa Raashiyaa lammaffaa keessummeessuuf fedhii akka qabdu beeksifte. Ministeerri muummee ittaanaaf ministeerri dhimma alaa Dammaqa Mokonnin sadarkaa ambaasaadarootaatti barreessaa tumsaa fooramii Afrikaa Raashiyaa Oleg Ozrev waliin mari'ataniiru. Mariin isaanis qophiin yaa'ii Afrikaa Raashiyaa bara faranjoota 2022 Afrikaatti gaggeeffamu irratti kan xiyyeeffate ta'uun himameera. Obbo Dammaqan Itoophiyaan yaa'ii Afrikaa Raashiyaa lammaffaa Finfinneetti qopheessuuf fedhii qabdi jedhan. Oleg Ozrev gama isaaniitiin Raashiyaan gama nageenyaa, kalaqa teekinooloojii, qonna, humna niwukilaraa, fayyaa fi kanneen biroo irrattis Itoophiyaa deeggaruuf fedhii qabaachuu ibsaniiru. Kana malees ministeerri muummee ittaanaaf ministeerri dhimma alaa Dammaqa Mokonnin Mooskootti daawwannaa akka taasisaniif waamicha dhiyeessuuf isaanii ragaan ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay hedduun isaanii gara alaatti ba'uudhaaf wayita yaalan barbadaa'uu fi muraasni isaanii ammoo holqatti deebi'uuf ministeerri raayyaa ittisa biyyaatti qindeessaan olaanaa ijaarsa humna waraanaa Leetanaal Jeneraal Baacaa Dabaleen ibsan. Leetanaal Jeneraal Baacaa Dabaleen ibsa miidiyaaleef kennaniin gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay kun yeroo ammaa kana karaa ba'umsaa waan dhabeetiif raayyaan ittisa biyyaa bakka seenee ni barbadeessaa jedhan. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay hedduun isaanii gara alaatti ba'uuf wayita yaalan tooftaa waraqaa eenyummaa maqaa Oromootti qopheeffatanii akka ta'e dubbatanii jiru Leetanaal Jeneraal Baacaa Dabalee. መታወቂያ ሰጥተው ኪሳቸው ውስጥ ከተው እነዚህን ይዘው ሱዳን ለመግባት ነበር። በጣም ጥቂት የቀሩ ካልሆነ በስተቀር በሙሉ ተደምስሷል። Waraqaa eenyummaa maqaa Oromoo qabu loltoota isaanii kennanii karaa Sudaan ba'uuf ture. Loltoota xiqqoo hafe yoo ta'e malee guutumaan guutuutti barbadaaniiru. Gareen kun gara biyya alaatti ba'uufis qophii guddaa taasisanii ture. Nuti erga isaan loluu eegalleetii ji'a 5 ta'ee jira. Itoophiyaan raayyaa ittisa biyya isaatiif amanamoo ta'e qabdi. Raayyaa uummata isaatiif lubbuu isaa kennuu qabdi. Kutannoon kun ammoo Itoophiyaa jaalachuu waan ta'eef. Kanaafuu raayyaan ittisa biyyaa keenya gootummaadhaan juuntaa gurmaa'ee holqa keessa biyya alaa ba'uudhaaf karoora cimaa baafate irratti qophoofnee kutannoodhaan itti ciccinee rukutuu dandeenyeerra. Kana booda warra hafan raayyaan keenya kutannoo fi obsaan iddoo isaan seenan seennee qabuudhaaf kutannoon hojjetamaa jira. ከገቡበት ቦታ ገብቶ ለማውጣት ሰራዊታችን በቁርጠኝነት እየሰራ ነው። Naannoo Tigraayitti helikooптara mootummaa irratti gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay haleellaa raawwateera odeeffannoon jedhu sobaas jedhaniiru. ትግራይ ውስጥ ሄሊኮፕተር ወድቀዋል። ሄሊኮፕተሩን እኛ መትተን ጥለነዋል ብለው አወጥተዋል። ይሄ ብቻ ሳይሆን በውጊያ ውስጥ በድሮን ያቃጠልናቸውን ታንኮችና መኪናዎች ከየመንገዱ አሁን
Tigraay keessatti helikoptarri waraanaa kufeera. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay nutu rukutee kuffisee jedhanii odeessaniiru. Kana qofa osoo hin taane nuti dirooniidhaan kan rukunnee guggubaa turre taankota konkolaattota waraanaa nutu rukutee jechaa jiru. Kunis kan ta'e amma neetwoorkiin waan hojjeteef isa nuti rukunne suura kaasanii miidiyaalee hawaasaa irratti gallakkisaa jiru. Helikoptarri keenya kan kufe rakkoo teeknikaa isa mudateeni malee isaan miti kan rukutee kuffise. Kun immoo ni mudata. የኛ ሄሊኮፕተር እነሱ መትተው ይጣሉታል። በራሱ የቴክኒክ ችግር ክራሽ አድርጓል። ይሄ ያጋጥም Leetanaal Jeneraal Baacaa Dabaleen Axaayee fi iddoowwan tokko tokkotti torbee muraasa dura haleellaa lammiilee irra qaqqabeef gaddatti dhaga'ame ibsuudhaan walitti bu'iinsa sana keessatti humni gurmaa'ee wal waraansa kana keessa jira odeeffannoon jedhu sobaa jedhanii komaandi poostiin hundaa'es namoota badii kana uuman seeratti akka dhiyeessu ibsaniiru. ኢትዮጵያ አካባቢዎች በተለይም ሰሜን ሸዋ አጣዬ በተፈጠረው ግጭት Kutaa Itoophiyaa Shawaa Kaabaa Axaayeetti walitti bu'iinsa uumameef lubbuu badeef gaddaa nutti dhaga'ame ibsanna. Gocha kanaan namoota buqqaanii manni jalaa gubate nuti raayyaan ittisa biyyaa humna keenyaan lubbuu keenya kenninee uummata tajaajilaa jirra. Amma akka mana keessanitti deebitan qophii xumurree jirra. Dhimma kanaa wal qabatee naannoo Amaaraa godinaalee 3 aanota 9 fi magaalota 5 keessatti komaandi poostiin qaamolee seeraa hirmaachisee hundaa'eera. Komaandi poostiin kunis namoota badii dhaqqabsiisan gadi bu'anii hanga aanaa fi gandaatti to'annoo jala oolchuudhaan seeratti dhiyeessuuf kallattiin kennameera. Axaayeetti seera kabachiisuuf raayyaan ittisa biyyaa fi humni addaa Amaaraa walitti bu'aniiru oduun jedhus sobadha. Godina saba Oromoo keessas walitti bu'iinsi Axaayeetti mudateen qaama hidhateetu meeshaa addaa hidhatee raayyaa ittisa biyyaa waliin wal lole kan jedhames kun sobadha. Qotee bulaadhuma qofaadha. እስካሁን ድረስ አጣዬ ላይ የታጠቀ የሰለጠነ ዩኒፎርም ያለው ምናምን ሰራዊትን የገጠመ የለም። Barsiisonni Yuunivarsiitii Bulee Horaa Itoophiyaan dhimma hidha haaromsaa irratti qoodinsaa qaqqabeessa dhugoomsuuf carraaqaa jiraachuu himan. Olaanaa Yaddeessaa dabalata qaba. Sadarkaa guddina dinagdee biyya keenyaa keessatti jijjiirama addaa fida jedhamee kan abdatame hidhi haaromsa Itoophiyaa dhiibbaan biyyoota Gibxii fi Sudaan qooda yaada waliigaltee fiduu wantoota garaagarummaa dhalchuu danda'an irratti xiyyeeffachuun dhugaa Itoophiyaan qabdurraas qoollifataniiru. Dhimma kanarratti ETV waliin turtii kan taasisan Yuunivarsiitii Bulee Horaatti barsiisaan muummee barnoota haayidrooliksii fi water resource injineringii Waggaarii Ijjiguu Caalii Itoophiyaan adeemsa hanga ammaatiin seera idil addunyaa eeggattee adeemaa jirti jedhani. Itoophiyaan waan haaraa kalaqxee yookiin immoo waan hin jirre akka jiraatamu goote sun taane qabeenyuma kiyyatti haaluma biyya addunyaan itti fayyadamu kanatti fayyadaman. Inni lammataan yoo fudhatte Eeshiyaa keessatti bishaan guddaan Eeshiyaa keessa kutee darbu walii galanii biyyoon ollaa jiranii biyya sana keessa jiranii akkuma kana haala kanaan fayyadamaa jiran jechuudha. Bishaan kun haayiroopaawurii fayyadamuudhaaf yoo guute biyyoonni gajjallaa sodaa qabanii waan jedhu kanarratti tarii akkuma hangafa siin jedhee kan nyaatee baree yaa wanumatu nyaata kan jedhee mi'eeffatu baay'eetu jira. Akkuma siin jedhee jaarraa tokko olii fi Itoophiyaan lafuma ishee irraa darbuyyuu malee bishaan parsantii 85 maddisiisu kana fayyadamaan ture. Warreen daawun istiriimii yookiin immoo gajjallaa irra jiran kana bishaan kana waan fayyadamee baraniif fakkeessaniiti uummata kakaasuudhaa fi uummata biyya sana kakaasuudhaa fi shakkii kanaan politikaalii fayyadaman malee dhuguma bishaan kun isaan fayyadee isaan miidheeti argama wanni jedhu waan dhugarra fagaatedha. Dhiibbaa dippiloomaasii uumuudhaaf biyyoonni lamaan itti yaadanii hojjechaa jiru. Kanaan addatti sodaan biraa isaan dhiyeessan kamiyyuu fudhatama hin qabusi kan jedhan ammoo Yuunivarsiitichatti barsiisaa muummee haayidrooliksii fi water resource injineringii kan ta'an Hidina Qaachoo Waadaati. Yeroo bishaan fayyadamtu kana daawun istiriimii irra namoonni jiran akka miidhamneef goote fayyadamaa jirti tokko. Lammaffaa daayivarshinii isiin fayyadamte daayivarshinii gara biraa deemu don ta'ini daayivarshinii laga guutee deebee gara sarara isaatti seenee gara isaanii kan deemudha. Yoo kana ta'e warri daawun istiriimii miidhamanii. Fakkeenyaaf Itoophiyaan gadi isheen fayyadamaa jirtu seera bishaanii keessatti waa lamatu jira. Akka saayinsii bishaaniitti yoo lafa sii kaa'ee consumptive use and non-consumptive kan jedhu jira. Consumptive use gaafa jennu yuuserii daawun istiriimii irra jiran yookiin immoo fayyadamtoota gajjallaa irra jiranii miiteeti bishaan kana hunduma isaa daayivert gootee gara haayidroopaawuriitti jijjiiruu kan jedhu. Inni lammataani non-consumptive use kan jedhu immoo daawun istiriimii irra kan jiran yuuserii sanaaf haga isaan barbaachisu sheer gootee fi
qabeenya kee kanammoo atis fayyadamuu kan jedhudha. Isa kana keessaa Itoophiyaan kallattii kamiin qabattee jirti yookiin daareshinii kamirra jirti yoo ta'e wanumti saayinsii jenna nuti baay'ee kallattii baay'inaan waan baay'inaan hafamuu danda'a. An saayinsii jiru gaafa laalu nen konseptiifiidha Itoophiyaan kan fayyadamuu barbaadde jechuudha. Maal jechuudha warra gajjallaa jiranis akka miineef warra ofiis immoo gararraa jirtu kana faayidaa irraa argachuudhaaf dhimma dinagdeedha waan taateef rakkoo jirtu keessaa ba'uudhaaf kan karoorfatte natti fakkaata. Gama biraatiin ammoo dhimmi hidha haaromsa kanaa sodaa wal dorgommii dinagdee fuulduratti dhufuu danda'us of keessaa qabaachuus malaa jedhu hayyootni kunneen. Tokkoffaa bishaan kuni humna ibsaa nuu ta'a. Humna ibsaa kana gurgurannee fayyadamuu dandeenya. Ikonomii argachuu dandeenya. Ikonomikaalii karaa misirri daangaa yookaan paaraalaalii misirri deemtu kana keessa deemuu dandeenya nuti tokko. Yeroo kun ta'u maaliif bishaan keenyatu nu guddisaa jechaadha. Bishaan keenyatu qabeenya nu ta'a jechaadha. Lammaffaa bishaan keenya kun immoo deebi'ee maal nu ta'a lafa nu misoomsee lafa jallisii ittiin hojjennee dandeettii yookaan argamsa midhaan nyaataa kana guddifachuu ni dandeenya jechaadha. Miirri hanga dhumaatti kan kootii jedhus hidha kana duukaa itti fufuu akka qabus hayyoonni kunneen dhaamaniiru. Hidha guddicha Abbayyaa yookiin immoo Reenasaansi Daamii kan jedhamu kuni anaanis dabalatee isinis dabalatee hunduma dursayyuu biyya Itoophiyaa kanaatiif maalidha? Spinal cordidha yookiin immoo lafee dugda keenya akka ta'e namni beekuu qaba. Maaliif dinagdeen biyya keenya beekamaadha. Abdii dinagdee biyya keenya kan ta'e immoo Reenasaansi Daamii kanadha waan ta'eef namni kamiyyuu kan kooti kan jedhuuni itti seenuun dirqama. Amma sadarkaa amma jirru kana keessatti Itoophiyaan maal qabdi? Abbayyaa qabdi. Kanaaf namni hunduu waa'ee Abbayyaa kanarratti rafee hin bulu jedhee yaada. Guutiinsi marsaa lammaffaa kunillee akka haala nagaatiin geggeeffamu abdii qaba. Hayyootnis ta'ee kutaan hawaasaa hunduu waan gochuu danda'aniin hidha kana waliin dhaabbachuu qabu si jedhameera. Gabaasa qindaa'eef Olaanaa Yaaddessaa Yuunivarsiitii Bulee Horaarraa. Hojiin hidha haaromsaa hanga xumuramutti tumsa hidhichaaf taasisan cimsanii kan itti fufan ta'uu jiraattonni magaalaa Jimmaa himan. Yaada isaanii Mallasaa Amdee qindeesseera. Kanaan dura hojjetaa mootummaan ture. Yeroo hojjetaa mootummaa tures laga Abbayyaa ijaarsa laga Abbayyaatii fi maallaqa buusaa ture jechuudha. Mindaarraa ji'a ji'aan kutaa ture jechuudha. Maaliif lagni Abbayyaa nuyi fi wanna guddaadha. Kanaaf lagicha sirriitti ijaarree bifa gurmaa'een ijaarree asiin geenyeerra ammas immoo hojii hafee jiru sirriitti itti fufnee amaleedhaan tokkummaadhaan itti seennee hojjechuudhaa qabna. Kanaan dura maallaqa buusaan ture naannoo qarshii 10,000tiin boondii biteeraan akka kootitti. Kutaa sagalaffaa irra toon baradhuutu daree keessatti yuunit liideriin ture itti gaafatamaa dareen ture yeroo kutaa sagalii. Yennaa sana irratti qarshii 10,000 barataa irraa sassaabee jechuudha. Yeroo sana akka dareetti boondii yeroo marsaa jalqabaa sana biteera. Akka dareetti achii mana barumsaa jireen sadarkaa lammaffaatiif boondii sana galii gooneerra. Ergasitti booddee immoo erga barumsa xumuree booddee immoo waldaatiin gurmaa'ee akka waldaattis akka dhuunfaa koottis bitadhee yeroo darbe immoo waldaa gamtaadhaan namoota walitti qabnee qarshii birrii 10,000 binneerra ammas dabalataan jechuudha. Waldaa gamtaa keessatti yeroo hojjedhus. Sababa kanaaf ammas ta'e yeroo sanarras ta'e waa'ee Abbayyaa jechuun akka dhuunfaa kootti ni ilaalan akka qabeenya dhuunfaa kootti malee akka kan mootummaattis miti akka kan saba biraattis miti kan ilaalan. Abbayyaa jechuun kan keenya kan koo jechuudha kan maatii koo kan koo. Hidha laga Abbayyaatiin wal qabsiisee waan si dhibu keessaa akka dhuunfaa kootittis akka uummata naannoo keenya jiranuttis ejjennoon uummanni kan keenya qabu hidhi haaromsaa kun yoom ijaaramee galma gahee kallattiidhaan biyyi keenya hiyyummaa keessaa baate isa jedhu inni kun akka ejjennoo kan kootittis kanadha kan na keessa jiru. Kanaaf yoomillee taanaan sadarkaa hanga wareegama lubbuutti jennee kaayyoo akkasii qabannee kan socho'aa jirrudha yeroo ammaa kana keessatti jechaadha. Kanaaf waa'ee hidha haaromsa laga Abbayyaa irratti hundaa'e tokko namni dudduubatti deebi'uuf shakkii tokko illee of keessaa qabu kan hin jirre ta'uu isaati. Akka kan koottis ejjennoodhaan hanga wareegama lubbuutti galmaan ga'uudhaaf kan kutannoodhaan kan inni itti socho'aa jirudha jedhetanii kan amanee jiru. Har'as barbaachisaa taanaan akka humna keenyaatti hojii hafe fixuudhaaf itti deemuu qabnaa kan jedhudha. Lammaffaa immoo akkaataa amma biyya alaatii wajjin wal qabatee sochii nageenyaa naannoo sanatti waan jiru sirriitti yoo hin danda'amte karaa nagaatiin
yoo hin danda'amu ta'e immoo karaa barbaachisaa ta'een immoo hirmaannee tokkummaadhaan waan kana iddoodhaan gahuudhaaf kutannoo guddaa qabna jechuudha. Ana ammas yeroo darbe irrattis dubbadheera dheengaddasii Abbaay irratti miidiyaatis kan dhageenyus jira. Waa'ee Abbaayif ammas ta'ee boris ta'ee ani akka dhuunfaa kootis nan bita ammas. Darbee moo dabalataanis immoo akka ijoollee naannootti siqanii akka waldaattis immoo tattaaffii godhee sosochii kaasee namoota kan akka bitatan akka qabeenya dhuunfaa isaaniitti akka kan mootummaatti namni akka ilaaluu hin qabne akka dhuunfaatti. Maaliif yoo jette mootummaan hin darbaa hin jijjiirama qabeenyi kun garuu hin ta'a. Qabeenyi kun kan uummataadha. Maaliif mootummaan yoo jijjiirame qabeenyi kun hin jijjiiramu. Wanta kana irratti immoo nuti immoo hundoofnee hankeenyummaadhaan dhuunfaa keenyaan akka madaa keenyaatti of kunuunsinee namni madaa isaa hin kunuunfata qabeenya goguufitti. Nuti immoo kan keenya irratti hundoofnee kunuunfannee hidhaa kana xumurachuudhaa qabna. Kaardii filannoo fudhachuun hiree ofii murteeffachuudha jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa godina Shawaa Lixaa Aanaa Dandii magaalaa Ginciitti argamuudhaan kaardii filannoo marsaa 6ffaa fudhatan. Hawaasni ololaa gareewwan garagaraaf gurra osoo hin kenniin filannicha irratti dammaqinaan akka hirmaatanis dhaamaniiru. Filannoo filachuunis ce'umsa dimokiraasiif bu'uura ta'us eeraniiru. Pirezidaanti Shimallis magaalaa Ginciitti kaardii filannoo erga fudhatanii boodas hojiilee misoomaa garagaraa daawwatanii jiru. Aanaa Dandii ganda Jawwee Buriittis argamuudhaan oomisha qamadii daawwataniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma kanarratti gabaasaan keenya Guddataa Ajjamaa toora bilbilaa irratti argama. Heloo Guddataa. Heloo Taaddasa. Gaarii oolte. Akkam oolte. Galata Rabbii egaa pirezidaanti Shimallis kaardii filannoo iddootti dorgomaniitti fudhatanii jiru. Mee yaada isaan achirratti dabarsanii fi daawwannaa taasifames daawwattoota keenya biraan gahe. Ati akkuma seensa irratti yaada kee kaasteni pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa godina Shawaa Lixaa Aanaa Dandiitti argamuudhaan kaardii fudhataniitiin kan isaan jiranii. Egaa filannoo kana walqabatee kaardii fudhachuu kana walqabatee miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniiti kan jiranii akka isaan jedhanitti uummanni kaardii filannoo fudhachuu akka qabuudha isaan kan jedhanii uummanni kaardii filannoo fudhateetoo fudhachuu qofa osoo hin taane guyyaa filannootis filannicha irratti hirmaachuudhaan hiree isaa ittiin ofiif murteeffachuu qaba kan isaan jedhanidha. Egaa obbo Shimallis uummanni kaardii filannoo kana fudhachuudhaan cinattis filannoon kun akka karaa nagaadhaan tasgabbii qabuun akka gaggeeffamuuf nageenya naannoo isaa akkasumas nageenya naannoo filannoon itti adeemsifamu eeguu qaba kan jedhaniiti kan isaan jiranii. Egaa Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa aangoon kan darbuu danda'u karaa kaardii filannootiin qofa sagalee uummataatiin qofa malee kanaan booda karaan taaneen aangoo nan qabadha jedhanii qaamoleen tokko tokko sochiin taasisan gonkumaa hin danda'amu jedhaniiti kan isaan jiranii. Qaamoleen tokko tokko yeroo ammaa humnoota biyya keessa fi humnoota biyya alaa waliin ta'uudhaan gufuu biyya keessatti uummatiin akka isaan jiranidha kan kaasanii. Inumaayyuu keessattuu hidha guddicha Abbaatii walqabatee hidhi guddichi haaromsa Itoophiyaa kuni akka galman geenyeef kanneen hojjetan akka jiranidha kan isaan kaasanii. Isaan alas sabaa fi sablammoota biyyattii walitti buusuudhaan faayidaa yookaan bu'aa siyaasaatiif jecha kanneen socho'an akka jiran hawaasni hubachuu qaba kan jedhanii. Kanarraas hawaasni of eegetoo yeroo ammaa kana paartileen morkii miidiyaalee garaagaraatiin morkii taasisaatiin kan isaan jiranii imaammata isaanii tarsiimoo isaanii dhiyeeffachaa jiru. Hawaasnis yookaan uummannis deeggartootni waan isaan dhiyeessanirraa ka'uudhaan paartii isaaniif ta'u filachuu akka qabanidha kan isaan kaasan jechuudha. Egaa akka waliigalaatti filannoodhaan walqabatee yaadni isaan kaasan kana fakkaataa. Isaan boodas gara daawwannaatti kan deemanii godinuu Shawaa Lixaa Aanaa Dandii ganda Jawwee Burii jedhamu keessatti oomisha qamadiiti kan isaan daawwatanii. Oomishni qamadii kunis akka godinichaatti egaa itti gaafatamaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa Aanaa Dandii obbo Warqaalammaa Guutamaa akka nuuf ibsanitti bara kana waliigalaan lafa hektaara 2,200 ol misoomsuudhaaf karoorfame keessaa marsaa jalqabaatiin lafti hektaarri 1,100 fi 500 ol akka misoomedha kan isaan nuuf himan jechuudha. Egaa
kan misoome kanarraa saga ammaatti kanneen misooman kanarraa callaa kumtaalli kumni 100 fi kumni 13 ol akka argamudha isaan kan nuuf himan jechuudha. Egaa akka waliigalaatti daawwannaa fi sirni kaardii fudhachuu pirezidaantichaa kana fakkaata. Odeeffannoo namaaf qabadhe kanuma taaddes. Gabaasa keenya guddataa jama magaalaa Gincirraatti galatoom. Ayyee galatoom. Oduu taanuun mootummaan qaamota aangoo barbaachaaf maqaa saba Oromoo balleessuu irratti bobba'anii fi jeequmsa uumuudhaaf socho'an irratti seeratti dhiyeessuu qaba jedhan gumiin abbootii gadaa Oromoo. Gumiin abbootii gadaa Oromoo haala yeroo irratti ibsa miidiyaaf kennee jira. Mangistuu Akkuma. Gumiin abbootii gadaa Oromoo haala yeroo irratti ibsa miidiyaaleef kennaniin hiriira naannoo Amaaraa irratti dhaadannoon gaggeeffame tokkummaa sabaaf sablammoota biyyattii kan bakka hin buunedha jedhan. Sabni Oromoo fi Amaaraa yeroo dheeraaf nagaan waliin jiraataa kan ture ta'uu kan ibsan abbootiin gadaa seenaa saboota lamaanii keessatti yeroo jalqabaatiif Oromummaa naa badu jechuun hiriira ba'amedhas jedhaniiru. Gumiin abbootii gadaas gochi kun kan balaaleffamuu qabudhas jedhaniiru. Jecha immoo odduu kana dhaga'uu jiru. Jecha gadhaladhee agana guddadhee harrii baasee dhaga'een been jecha eenyummaa namaa tuqu garuu akkuma fedhetti warri siyaasaa waan fedhellee waliin jedhuu hin danda'a malee gocha immoo eenyummaa namaa tuqee eenyummaa namaa arrassu sun eenyummaa namaa abaaru sun jecha hin barbaachinne. Jecha amaarti jetti jedhee irraa een. Oromoon saba hoggantoota Oromummaan sonsa inni of keessatti qabu san sonsi inni of keessatti qabu sun sabaaf sablammii of keessatti hammatee waarratee moggaafatee ilma bitimaa godhatee ilma gurdaa godhatee ilma meedhichaa godhatee Oromoonfatee waarratee wajjin jiraata jechaadha. Oromoon wajjin Oromummaan sani jechuudha. Akkasitti wajjin jiraata sabaaf sablammii kana diinalleen akkasitti wajjin jiraataa ture. Oromummaa hin balleessine hoggattoo jaan wanti Oromoo keessa jiru sabaaf sablammiin kamiyyuu hin bada jechuudha. Namni marruu qixxaatee biyya sana irratti waliin haa jiraannu jenne malee olaantummaa nutu nama mara caala hin jenne. Jarri bara maraa isiin nama mara caala. Olaantummaa nurratti barbaaddi. Sun waan dhumee dabre eegana wanni du'een kaatu. Qaamoleen sirna olaantummaa saba tokkoo deebisuuf socho'anii fi yaadii taasisaa jiranis daandichi waan isaan hin baafneef tokkummaa fiduu irratti hojjechuu qabus jedhan. Gochii fi dhaadannoon hiriiricha irratti geggeeffames qaamota aangoo barbaacha socho'an malee saba Amaaraa kan bakka hin buune ta'us himaniiru. Jecha akkasii Oromoon jedhaman seenee nami jedhe sun yoo jiraate akka kiyyan nam suni nami hiriira san bahee waa akkasii dubbate irraa goraa dogongora guddaa. Namni sun yoo akka ilaalcha kiyyaatti mataa kiyyaatti nama Amaarallee bakka bu'uu miti. Har'a paartiidhaan warra ummata bal'aa Amaaraa kanallee namni akkana godhu warri biyya tana diige Oromoo tahee Amaara tahee paartii siyaasaa aangoo ifiitii jecha. Biyya kana wal nyaachiftee ifii jiraattee nutti aangoo warra barbaadu. Oromoon saba bal'aa fi obsa guddaa qabudha kan jedhan abbootiin gadaa gochaawwan gara jabummaa sabicha irratti raawwatamaa ture tuttuquun sabicha xiqqeetti galchuu fi hojiin hojjetamuu kan biyya hin ijaarre ta'uu qaamni hundinuu beekuu qabas jedhaniiru. Mootummaanis dhimmicha qorachuun qaamota gochaa biyya diiguu raawwatan paartii kamirraayyuu tarkaanfii seeraa irratti fudhachuu akka qabus gaafataniiru. Wanna biyya diigu wanna darbee warratee immoo leelaa duraan immoo sablammii wal godhesan immoo leelaa walitti kaasanii madaa wal tuttuqan. Bu'aa siyaasatii jedhanii sabni kun wal balaaleffatee hin beeku. Walitti kanatti gadi bahee saba tokko hin balleessina jedhe. Warri mootummaallee nagaa biyya tanallee tasgabbeessanii warra ammoo kaleessa hiriira baasisee Oromoo arrabsiisee saba lamii gugurdaa kana kan waliin qubatu addaan diiguuf waan kana raawwatellee mootummaan tarkaanfii seeraa itti haa fudhattuu jenna. Uummanni Oromoo seenaa waliin jireenya sabaaf sablammoota biyyattii waliin qabu cimsuun tokkummaa isaa jabeeffachuu akka qabus abbootiin gadaa kun dhaamaniiru. Biiroon eegumsaa fayyaa Oromiyaa hojiiwwan seektarichaa fi qabiinsa ragaa mana hojichaa hojimaata ammayyaatti jijjiiraa akka jiru beekseera. Biirichi ragaawwan seektara fayyaa qulqullina kan qabu walitti dhiinsaa hojii kan milkeessuu fi murtee sirrii dabarsuuf moosaajii qopheessuun hojiin damee fayyaa diijitaalawaa taasifamaa jira jedhan hoogganaan biirichaa Dr. Mangistuu Baqqalaa. Hard copy keellaa fayyaa 1700 keessa jiru achi gabaasa fidanii
ragaa buufataalee fayyaa 1,410 keessa jiru achi fidanii asitti xinxaalanii ragaa dhugaadha jedhanii dubbachuudha baay'ee rakkisaa waan ta'uuf seentiraalii akkamitti hordofuu dandeenya. Dijitaalaayiz gochuu qabna jenneetoo almost bajeta qabnu keessaa bajeta guddaa gara sanitti ramanneetoo unkaalee adda addaa sadarkaa biirootitti qophaa'anii gara kutaa ICTtiin ka gadi darbanii jiru. Moosaajiiwwan adda addaa ka bocamanii ministeera fayyaa wajjin. Lammaffaa taabileetota keessattuu amma hojjettoonni ekstenshinii fayyaa waggaa hojjetan biiroo ta'anii hojjetan. Manaa mana deemanii hojjetu waan ta'eef abbaa warraa tokko haadha warraa tokko maatii tokko bira waggaa deeman ragaawwan achitti guutamuu qaban achumatti guutanii gara sirna ammayyaa kanatti akka dabarsuu danda'an taabileetonni deeggarsa ministeera fayyaatiinis ofii keenyaas ka gadi bu'an hin jiru. Kun sirna qabiinsa ragaa sadarkaa hawaasaatti hojjetamu fooyyessuudhaaf kan hojjetamaa jiru jechaadha. Moosaajii qophaa'e irrattis ragaan yeroo yerootiin walii dabarfamuun qulqullina hojiitiif qooda olaanaa qaba jedhan Dr. Mangistuun. Sirnicha ammayyeessinee gara moosaajii tokkootitti kana dura dhaabbileen gara lixaa jiran dhaabbilee miti mootummaa tokko deeggaraa minaalbaata ragaan biraa sassaabanii galchuu gara bahaa waggaa deemtu kanan biraatti deeggaraa ture ciccitaa ture. Amma garuu ministeerri fayyaa biiroolee wajjin hin ta'uudhaan district health information system ka jedhu DHIS2 ka jedhu sirni tokko hojiirra oolee jira. Amma hundumtuu sassaabamee dhufee sarvarii tokkorra galaa jira jechaadha. Sarvarii sanirraa ati soo beekumsa qabaatte buufattee ilaaluu dandeessa, ani soo danda'e buufachuu danda'a, ragaan ani baasuu fi ragaan ati baastu wal fakkaata jechaadha. Kun hojii toora fayyaa irratti hojjetamu ammayyeessuu keessatti gahee guddaa taphata waan ta'eef gara dijitaalaayizeeshinii deemaa jiraachuu keenya fi keessattuu sadarkaa hawaasaatti hojii hojjetamaa ture san keessa Oromiyaan fakkeenya jennee fudhachuu dandeenya. Naannoleen biraa dursinee deemnee jirra. Ragaan humna namaas ta'e walitti hidhiinsaa hojii dijitaalaa gochuunis ragaa sobaa seektaricha kan hambisuudha jedhan Dr. Mangistuun. Seektara fayyaa baay'ee qoraa akka ture gabaasa sobaati. Gabaasa sobaa keellan fayyaa banaa odoo hin ta'in hojjettuun keellaa fayyaa minaalbaata magaala teessee yookaan mana teessee gabaasa maddisiisaa turte. Amma akkas hin ta'u. Qabatamaan tirees gochuun hin danda'ama, duubatti deebi'anii ilaaluun hin danda'ama, galmeen bu'uuraa ilaalama waan ta'eef dhimmoonni sun fooyya'aa jiraachuu isaanii kaasuudhaa fi kanan biraa akkuma ati kaaste ragaa humna namaati. Ragaan humna namaa immoo moosaajiin biraa fayyadamaa ture HRIS ka jedhu Human Resource Information System ka jedhu isa fayyadamaa turre. Innis immoo abbaan qabeenyummaa moosaajii sanii qaamaan biraa ture. Aga danda'ame naannoon ittiin hojjetee gaafa inni bahu walharkaa fuudhuun rakkoo ture waan ta'eef amma ministeerri fayyaa gidduu galeetoo ragaawwan gahammaa moosaajii san irratti fe'amaa turan gara biirootitti akka darban biiroon akka itti fayyadamuu danda'u hojjetamee jira waan ta'eef ragaan keenya almost aga tokko qulqullinni isaa fooyya'aa dhufuusaa kaasuu barbaada. Baankiin addunyaa Itoophiyaadhaaf deeggarsa doolaara miliyoona 900 fi miliyoona 7 taasisuuf waliigalteen mallatteeffame. Waliigalticha ministeerri maallaqaa Ahmad Shidee fi Baankii addunyaatti Daayirektarri Afrikaa Bahaa Osmaan Dooneen mallatteessaniiru. Deeggarsi baankii addunyaa kunis intarpiraayizii maayikiroof xixiqqaa waliin gahinsa elektirikaa fi miidhaa weerara vaayirasii koronaa uumamuu danda'u hir'isuuf kan kenname ta'uu baankichi beeksiseera. Deeggarsa kana keessattis doolaarri miliyoona 200 intarpiraayizii maayikiroof xixiqqaaf oolaas jedhameera. Doolaarri miliyoona 500 ammoo waliin gahinsa elektirikaatiif kan oolu ta'us himameera. Hospitaala Riifalaalaa Yuunivarsiitii Ambootti guyyaatti wiirtuun oksijiinii siliindarii 700 oomishuu danda'u eebbifameera. Abaabomaa immoo. Itoophiyaatti yeroo dhiyoo asii dhibee vaayirasii koronaan lammiileen qabamanii fi du'an dabalaa adeemuusaa hordofuun namoonni rakkoo hargansuuf saaxilaman baay'achaa dhufeera. Baay'ina namootaa rakkoo hargansuuf saaxilamanii fi meeshaa hargansuu biyyattiin qabdu wal madaaluu dhabuun ammoo haalicha rakkisaa taasisaa tureera. Rakkoo kana furuuf ammoo hospitaalli Riifalaalaa Yuunivarsiitii Amboo guyyaatti siliindaroota 300 oomishuu kan danda'u. Kuusaan siliindaroota 2 hojii eegaluusaa pirezidaantii Yuunivarsiitichaa Dr. Taaddasaa Qana'aa himaniiru. Oksijiiniin baay'ee barbaachisaadha. Akka biyya keenyaatti keessattuu dhukkuba koronaatiinis wal qabate yeroo ammaa kana hanqinni guddaan waan jiruuf jechaadha. Waan kana ta'eef warshaa kana
lamaasaa akka ijaaramu goone bukkee kanatti argaa jirtu tokko achi jira kanarra jalqabsiisne kun kan lammataati jechaadha. Meeshichi naannolee biyyattii lixaatii fi gahee guddaa akka qabaatudhas kan Dr. Taaddasaan himan. Yuunivarsiitii keenya qofa otoo hin ta'in oomisha oksijiinii kanaan wal qabatee rakkoo jiru akka dhiyaa Oromiyaa kanatti hanqisuu danda'a jechaadha. Daayirktera olaanaa hospitaala riferaalaa Amboo Dr. Gonfaa Mootii meeshaan akkanaa oomishamuun baasii hin mallerraa akka isaan baraaree himu. Oksijiinii binnee hospitaala keenyaaf dhiyeessuuf naannoo miliyoona 2.6 finneerra. Har'a garuu guyyaatti naannoo siliinderiiwwan gurguddaa kana asitti argitanii 251 hanga 300 oomishuu hin danda'annu kun. Yuunivarsiitiin Amboo birrii biiliyoona 1.6 hospitaala barnootaa fi referaalaa ijaaruu irratti argama. Sirna gadaas ta'ee duudhaa eenyummaa saba Oromoo addunyaatti beeksisuuf hojjetamuu qabaa jedhame. Fooramiin qorannoo gadaa irratti xiyyeeffatee Yuunivarsiitii Bulee Horaatti taa'amee jira. Olaanaa Yaaddeessaa dabalata qaba. Qorannoon aadaa, duudhaa fi sirnoota hawaasaa godinaalee Gujii irratti xiyyeeffate Yuunivarsiitii Bulee Horaatti taa'amee jira. Fooramii Gujii Steediis jedhamuudhaan qophaa'e kanarratti qorattoonni biyya keessaa abbootiin gadaa fi kutaaleen hawaasaa biroos argamaniiru. Sirnicha haasawaan kan banan Daayirekteerri ittaanaa Inistituutii qorannoo gadaa gargaaraa Piroofeesaraa Makuriyaa Guyyee Yuunivarsiitiin isaanii qabeenya yaadaa fi sirnaa hawaasa Gujii keessa jiru baasuun irratti cimee hojjetaa jira jedhani. Dhaloonni darban rakkoo hedduu keessa darbanii kan nuun dhaqqaban aadaa, beekumsaaf qabeenya jeebanaa tiksuuf kunuunsuu keessatti Yuunivarsiitiin Bulee Horaa hojii boonsaa hedduu cimee hojjetaa jira. Kana gochuuf hojii xiiqiin eegalame firii agarsiisuu isaatiif bulchiinsaaf hawaasa Yuunivarsiitii Bulee Horaatiif akkasumas hooggantoota dhaabbata kanaatiin ulfaadhaa kabajamaa jedhaan. Pirezidaantii Taanaan dhimmoota qorannoo fi tajaajila hawaasummaa Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Gumii Boru godina Gujii waa hundaan badhaate kana addunyaatti beeksisuudhaaf darbees hawaasni godinichaa akka fayyadamu taasisuudhaaf Yuunivarsiitiin isaanii kan hojjechaa jiru ta'uusaa ibsani. Sirna gadaatiin alatti qabeenya godinaalee keenyaa katee albuudota adda addaa irratti xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jira. Haaluma wal fakkaatuun kaayoo sadeessoo katee tajaajila hawaasaa garaagaraa kennuu irratti argama. Tajaajiloota kanneen keessaa sanyiiwwan filatamaa garaagaraa baay'isuun uummataaf raabsuu, leenjiiwwan garaagaraa tajaajila hawaasaa kennuu, deeggarsa manneen barnootaatiif godhuu, ijaarsa adda addaa dabalatee. Sirni gadaa jaalalaa fi tokkummaa labsa. Gujiin immoo sirna kanaan dabalame waan qabuuf dhaloonni biyyattii sirna kana baruu fi ittiin hojjechuu danda'uu qabu sii jedhan abbootiin gadaa sirna kanarratti hirmaatan. Sirni gadaa kun saba Itoophiyaa keessa jiru hundaanuu kan hammachiisu. Siyaasa biyya kanaallee fi kan xaqqamu jennee yaanna. Inni kun ati saba sanii, ati sanyii sanii, ati fincaan sanii jedhee nama addaan baasuun beeku sirni gadaa. Isa kanaaf siyaasa biyya tanaallee bu'aa gaarii qaba jedhee yaada. Nama abbaa gadaa itti fokkifatetti waan mootummaan jedhe dhaga'a. Dhaloota duubaatiif nagaa waan nagaa barbaachisuuf waan kanatti malee qo'annaan kun sirna abbaa gadaa yoo barsiisane kana barbaachisaa isin jedha. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Caalaa Baataa Yuunivarsiitiin isaanii sirna gadaa sadarkaa koorsii irraa kaasee hanga PhD'tti kennaa jiraachuu ibsuudhaan yuunivarsiitiileen naannoo Oromiyaa keessa jiran biroonis dirqama isaan irra jiru bahachuudhaaf sochii eegaluu isaanii nutti himaniiru. Waan kana hubannoo isaa guddisuu keessatti guddinaaf jijjiirama sirna gadaa kana aadaa wal qabatee jiru ol kaasuudhaaf qaamonni garaagaraa gahee guddaa taphatu. Keessattuu dhaabbileen barnoota olaanaa gahee guddaa qaban. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa kaa'umsaa fi jalqaba fudhatee itti seeneera. Yeroo ammaa yuunivarsiitiin Mattuus haalli ittiin jalqabe jira. Kun waan gaariidha yuunivarsiitonni Oromiyaa keessatti argaman kanas fudhatanii irraa baranii itti deemuu qaban jedhee yaada. Walirra ilaaluun barbaachisu. Dhimma keenya. Dhimma eenyutti eenyuuti. Namuu hojjechuu qaba. Hunduu hojjechuu qaba. Abbaa nuti abbeeraa miti nuti. Abbilamii irraa eegannu qabnu. Kana waan ta'eef hundi isaanii hojjechuu qaban jedhee yaada. Kana waamicha isaaniif godha. Fooramii Gujii Steediis jedhamu kanarraa galteen boriif kallattii kaa'u qo'annoo garaagaraa dhiyaaterraa ni argame jedhamees abdatameera. Gabaasa qindaa'eef Olaanaa Yaaddeessaa Yuunivarsiitii Bulee Horaarraa. Godina Arsiitti godaansa seeraan alaa hir'isuu irratti leenjiin xiyyeeffatee qaamolee hawaasa garaagaraatiif magaalaa Asallaatti kenname. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godinichaaf Awwal Huseen.
Godinoota naannoo Oromiyaa godaansa seeraan alaaf saaxilamummaa olaanaa qaban keessaa inni tokko godina Arsiiti. Leenjiin dhimma godaansa seeraan alaa irratti hubannoo hawaasaa gabbisuun rakkinicha hir'isuu irratti xiyyeeffate godina Arsiitti aanaalee rakkinichi itti hammaate 7 hirmaachisuun magaalaa Asallaatti kennameera. Leenjii dhaabbanni godaansa addunyaa biiroo hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa waliin qopheesse kanarratti qaamoleen hawaasa garaagaraa hirmaataniiru. Qaamoleen kunneenis sababa faddaltoota garaagaraatiin godaansi seeraan alaa itti fufuu eeranii mootummaa waliin ta'uun rakkinicha hambisuuf kan hojjetan ta'uu waltajjicha irratti himaniiru. Ijoollee teena dargaggeeyyii handaaratti deemanii godaansa seeraan alaa kana wayita deemanii ajjeechaan handaaratti biyya irra ruudhaan rakkoon guddaan isaanirra gaheetiin hin jedhe. Lubburra miidhatuyyuu gayaatiin hin jira. Qabeenya argitaniitti hin deemanirra miidhatuyyuu argitaniitti hin gayaatiin argitaniitti hin jira. Waliigala biyyattii irratti immoo humni oomishaa kun har'a ka'ee deemee yoo jedhe biyyattiin tun humni isiin qabdu humna namaatii fi humna lafaa qofa waan qabduuf humni namaa kun har'a irraa deemee bara tokko keessatti ergitaniitti namoonni kumaatamaan hasaban yoo deeman yoo karatti ergitaniitti nyaatamaniitti jedhan biyyattiin tun miidhaan irra eegawuun isii. Aanan jaju godaansa seeraan alaatiin deemuudhaan sadarkarra jirra jechuudha. Keessattuu dargaggoonni achirraa deemuudhaan namoonni hanga wal awwaaluu dadhabuutitti deemanii turan jechuudha. Ganna tokko keessatti dargaggeessa gara 800 700 akkas ka deemaa turanii jiran jechuudha. Amma gandoonni jaan filanne kuni ka godaansi keessatti baay'atu. Namoonni dhiiratu iyyuu muluu irraa baqatanii maatiin dubartoonni qofti kan ardarratti hafan ta'uu isaati jechuudha. Namni cabee gale, namni ijji badde, namni immoo qaamni isaa hir'atee gale nama hedduu akka aanaa shirkaatitti amma laallee waan argamuu danda'u jechuudha. Kanaaf namoonni kun sababni isaan godaansarraa ga'e maalinnu hubannoodha. Karaan seeraa odoo jiru, karaan mootummaan mijeessu odoo jiru dallaalaan gowwoomfamee namni gara seeraan alaatiin deemee ilmi namaa lubbuu ofii dhabee yookaan immoo qaamaan miidhamee yookaan qabeenyi irraa saamamee rakkoo hamaa irra kan ga'e. Eejensii seeraan alaa dallaala seeraan alaa jechuudha. Hattuu dallaala seeraan alaa hattuudha. Hattuun kun ani dallaala jedheeni attaallalee keessumaayyuu dubartoota attaallalee biyyaa baasetiniin handaaratti gate dallaala kaan irraa kaanitti dabarseetiniin jedhu dallaalaa. Itti gaafatamaan waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa godina Arsii obbo Muhammad Hussein godaansi seeraan alaa aanaalee godinichaa hunda keessa jiraachuu himaniiru. Kurmaana tokko keessatti giddu galeessaan namoonni 3,500 godinicha keessaa karaa seeraan alaan gara biyyoota alaatti kan godaanan ta'uu ibsaniiru. Rakkoo fi dhiibbaa godaansi seeraan alaa geessisu hir'isuuf hojiin hubannoo hawaasaa cimsuu fi namoota rakkoolee garaagaraaf erga saaxilaman booda godaansarraa gara biyyaatti deebi'an bayyanachiisuuf dhaabbilee garaagaraa waliin ta'uun hojjetamaa jiraachuus obbo Muhammad Hussein dubbataniiru. Aanaaleen torban aanaalee lakkoofsi isaanii baay'ee olaanaa ta'eera. Isaan keessaa aanaa akka Roobee, aanaa Suudee, aanaa Shirkaa, aanaa Jajuu dabalatee kanuma bara kanaa fudhanne averejjiidhaan namoonni kurmaana tokko keessatti yookaan ammoo baatii 3 keessatti namoonni 3,500 ta'an godina keenyarraa karaa adda addaatiin gara biyya alaatitti karaa seeraan alaatiin ni godaanu jechuudha. Namootuma rakkoo garaagaraatiif saaxilamanii carraa gara biyyaatti deebi'uu argatan kana akka fakkeenyaatti fudhannee waan isaan irra gaheerraa ka'anii uummata keenya illee akka hubachiisan isaan illee gahee isaanii gama kanaan akka waan gochuudhaaf hojjechaa kan jirru ta'uu isaati ibsuu barbaadu. Biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaatti dursaa garee babal'ina bobba'iinsa hojii kan ta'an obbo Geetaachoo Guddisaa gama isaaniitiin caasaa biirichaa fi hawaasa keessatti koree ittisaa fi to'annoo godaansa seeraan alaa ijaaruun hawaasni dhimmicha irratti hubannoo argatee gahee ofii akka bahu hojjetamaa jira jedhaniiru. Sosochiin uummata ittisaa fi to'annoo kanarratti sadarkaa godinaatti sadarkaa aanaatti akkasumas haga gandaatti akka gadi bu'u kallattiin kennamee amma godinarra jira jechuudha. Godinaaleen amma kana karoorfatanii sosochii uummataa kana uumuudhaaf uummanni akka irratti hirmaatu akka irratti duulu gochuudhaaf kallattiin kenname yeroo ammaa godinaaleen qophiirra jiran kana wannoo gochuudhaaf. Dhiibbaa godaansi seeraan alaa gama hundaan sadarkaa biyyaatti geessisu keessaa dhibbentaa 60 hanga 70 naannoon Oromiyaa akka qooddatu eeranii godinaalee 7 rakkinichi itti heddummaatu aanaalee 200 keessatti dhaabbata godaansa addunyaa IOM waliin ta'uun akkaataa godaansa seeraan alaa ittisuun danda'amu irratti leenjiiwwan garaagaraa kennamaa jiraachuu beeksisaniiru. Gabaasichi kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Arsiiti. Gara oduu maddeen biyya alaarraa argannetti dabarra. Biyyoonni Afrikaa talaallii vaayirasii koronaa sirnaan itti fayyadamuu akka qaban wiirtuun to'annoo fi ittisa dhukkuba Afrikaa CDC hubachiise.
Wiirtichi biyyoota Afrikaa tokko tokko keessatti talaalliin deeggarsaan argame osoo faayidaan kennin yeroon irra darbee gatamaa jiraachuu beekseera. Maalaawiitti talaalliin baay'inni isaa 16,000, Sudaan Kibbaatti immoo talaalliiwwan 60,000 ta'an yeroon tajaajila irra darbuun faayidaan ala ta'uu isaanii wiirtuun to'annoo fi ittisa dhukkuba Afrikaa CDC'n beeksisee jira. Kanaanis biyyoonni talaallii argatan sirnaan itti fayyadamuu akka qaban Daayirektarri wiirtichaa Dr. John Ngasong hubachiisaniiru. Carraaqiin dhaabbilee fi biyyoota garaagaraa irraa talaalliiwwan dabalataa argachuus cimee itti fufuu beeksisuu isaanii Reuters gabaaseera.